السلام عليكم لما قد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلتشا نقا قبدا دلتي بريدو دلتشا فقدا أنا دلتشا مسيونا سي لما دلتشا قد مرة أنا أنا مقول قد غزا سكوفا دس نجا أنا مقول قد تبابيخ نعم أقول قد لما قد عارفة دس جوتك مين فرق أنا مقول قد كلام أكمل نقا قبدا نجين كابو مال مالك جاكيت من اللالتا لا نتيجة زي نقا كب على أنا لا يقلم نفيتها أتي ما جاكيت من اللالتا أنت لك لبين سفدا أتي نفيتا أوه تيجي برودته أنا تقول مال تقول راس سفدا برا تما أنا مقول ده أكدوين أقول توفي أنا ما يراين سفدا أك يروح أطوفي دلتش أوه دلتي أقول توفي بريخ دلتي هاتيه هايا والله هي زمانه في داهية وين تاهي أنت دبتين دلتشا بدرا واو namni gurguddaan tapha beeku tokko das jaabar nama guddaa das bareeda jilbaan deemte yoo mo'amte taaptaap godha guys والله bandii taadamni sadii best of three taphannaa adaba sadii guys tap tap naa godhaa let's go family tap tap godhaa taaptaap family family tap tap let's go tap tap astaghfirullahism tap tap hin gootani family tish family tap tap godhaa maal jabdi dhiisi ijeef family tap tap copy link share naa godhaa ijeef hin tuttuqin ni taphalaa ishaati us dullacha dullacha wayii footaa uffadhu amma hin uffanne nama guddaa harma qabu eenyu nama guddaa ana musii nama guddaa nama guys guddaa namaan harma baay'ee qabu wuddee lig what is people lafaan baay'isa gaafa ijoollummaa harma likkitti illee hin eezame wanni harmuma jechaa wantoota maaltu jira harma jechaan waliin maal ta'e inni hilluu hin masaa isaanii guddadhe saniif sa'a 24 harma jetta kaa siin na beeka ganga luugee moo luuyne siin na beeka an gaafa xiqqishaa if hin beeku gizee harma luugan akkamitti namni if beeku siin na beeka akkami gaafa sanan ijoollee harma lamaan qabdee luuya harka lamaan qabdee luuyitu sani ibsaa is coming bayaan is join my fan club nama akkamin ture ummi Alice dullacha uleen deemu dullacha what is people dubbii fi ulee gabaabduu gaari jaafe is coming yasmin Pilinki godha wayyee gamme heerumteet ummaateetii wajjin heerume gaafa tura turtuu dare gaafa duraa boodoo gaafa boodaa kan akka gaafa boodaa kan heerume siin eegatu jira gaati guddatta Zuleika na guddifatta maasha allah na guddifachuu fe gana guddattaa mee family insha allah gana aga guddattamee ati dullacha ilkeen irra dhufte ilkee aartee bishaara dhaabbatee deemu ammo ati akkasin jaani kamaanaan ilkee duba ilkee yoo narra dhumte aartee bishaara dhaabbattee deemu ilkee yoo narra dhumte ganda kasanitti ilkee nyaatanii gisee ol fuudhan haka ini hana dubaan khayr inshallah markaan itti godhaane ilkee wajjira fadhi ganda kasanitti markaan si dalagaa inshallah yoo doomee ilkee narra dhumte ilkee siban jirtu ilkee aartee bishaara qabdaa khayr inshallah markaan asii godhaa arabaan alanfattaa rakkoon qabu sanuma ilkee nyaadhu naan ijjiin malee rakkoon qabu tamarka rakkoon qabu Tamisan, maqaan qabdu waaw akka maqaa dhoofeeti Chista, faamiliin qabdu kuma sadii seenuu dadhabde. eenyuun Ati.
Dhageessanii mi faamilii sheer godha isinnaaf taap godha faamilii hin qabu jette itti na dhagaa itti na dhagaa faamilii hin qabu zamin hayyee faamilii hin qabu men taap sheer na godha guys hayyee faamilii maal akka taate isin garsiise. Maaliin qabu bara ililii shan ishii faamilii ililii shan please ililii shan ispii chaalenjii banaa ililii shan namni adda addaa. Namni gurguddaan ililii shan namni adda addaa. Waan namani biyyi nama rabbi. Aanaan nama guddaa moo si'aati bara amma sa'aataan silaa danqa gubbaa teessee. Namni isin bifu boru biftaan kasa gitaa nama sadi nama biraa faamilii silaa deemtee amma quraana garaayisuu qabda sa'a deemtee quraana nama garaayisuu as gubbaa teessee nama nama biraa. Rakkoon nama kan nyaatan namni gisee dulloome ibadaa godhaa waan jettu saaduutu beekta. Nama biraa please nama. Ibadaan takkisee dardarummaa godhan. Rakkoon nama kan nyaatu danta katan. Yoomtee jirtaa masgiida galii. Maarree godhi deemi. Nama takka nama biraa galatti. Nama takka nama biraa. Please nama takka. Faamilii dhumu jira speech challenge nama takka nama biraa. Nama takka nama biraa. Akkawaan. Zamaanoo masgiida galii. Nama takka nama biraa guys sakantiin dhume. Faamilii sakantiin dhume. Faamilii masgiida na hagan. Faamilii sakantiin dhume. Isin jas gubbarra iyyaa olu. Onnee nama affata malee maal nama godhu jennata nama nne. Galatoomashi. Thank you. Zamaanoo sa'aataan seeniiti. Ati amma sa'aataan galtee quraana qara'uu qabda. Ijoollee masgiida galchiteeti itti kaafa godhuu qabda. Dulloomtee jirtaa baratii fi dullatti namaan jetta. Gaayis sadiin baay'isa. Faamilii sadiin baay'isa. Awwalli barati. Faamilii too sadiin baay'isa. Zamaanoo. Oh, thank you. Faamilii. Kuma sadii hagu. What is people? Kenya people amazing. Daba heemaddu. Adaba tokkoffaa. Kursii tana. Kursii irra teessoo fuutee matarra qaatti dhaabbatte. Okay, adaba lammaffaa. Kuchi bidigii 50. Hayyee. Kuchi bidigii si dalagaa. Guys, taap godhaa ishee. Family taap godhaa please. 50. Hisaaba guys. Si shawwadaa akka jedhu. Saffaataan hin jiru. An asirratti gitaaronni hedduun natti haaranii jiran. Ati nama gitaattu garaa laaftaa garaa jabaachuu qabdaa naan jedhan. Too much families natti haaranii. Adaba kee lakkaawwadhu. Cufadhu ajaa itti gatufadhu wayaa takka. Footaa buddoo uffadhu deemi. Kana jaa gisee itti gaggeette kana jaa. Inni qabadhu. Waswaasa. Qofan gara. Baay'inatti salaabi. Takka gisee polis takka jaa. Inda qabdu nakatti hisaaba akkanaan beeku. Hisaabni na jalaa waldhaa. Gisee itti gatteesse. Inni lama jahaati takka jedhe. Akkamitti hisaaba? Wanni sammaalinni. Maqaan beeku. Hin beeku maqaa. Afaan baalageeti. Takka lama sadii. Shan hundee. Ayyuu shan. Amma hisaabni sirri. Hisaabni sirri amma abbaate. Man is man. Man is man. Thank you, my brother. Sagalee ol fuudhu gisee sabba. 29 30 40 speech challenge bana please speech challenge bana usa ambula ililli sadi Midhaan nama iddoo guutuu keniiraadhaan. Man is man. guys Niiraadhaan midhaan nama iddoo guutuu. family namni lama bira please lama bira Hedduu beeyti. family speech challenge bana Midhaan nama iddoo guutuu. duraan garuu fatta guutuu Soddoma. speech challenge bakani afurtama Hi, tap godhaa please. Soomana dalagaan ni jirtiini. Family sadiin baay'isa. Zamana Haa? us. Garbuun bedda beellaa ni finje. Family tap copy link share godhaa. Hedduu beeyti akkana jechuudha. Takka
Bakka itti barte ni himta hisaaba goona. What is people? Snipe guys. Lubbu qal'oo. Sorry. Haasawa ol. Kuma sadi maa siin guutin silaa takkaa fi duwwaa taata. Akkasuma deeman ni fixatanii. Eenyu baan? This is man. Sikusati. Boo feeta. Ni boj. Okay. Start game. Ni fixatanii. Ni fixanni. This is 001. Family please copying kina wala ta. Gowang baharan to undandis. Limme bahara kaisa bute kami. What is people? This is 001. In boy. Invita tani yette. Warra gifti invita tu miti warra na jala giru. Family Urkan sadin ba isa guys khadura khalas itti fayyadama. Situ boy. La pensi jorro koite. This is man. Shuf. Utad. Ni invita tani. Okay, utad. Saas la masjid majlis This is man. This is 001. In boy dullo. maal jette abbaa keenya Biska bar. abbaa abboo maal jette Dullo. Ay, abang. 001. Ni invita tani. abbaa abboo keenya maal jette Lan. Imimma. maal jette abbaa abboo Oh. Ayo guddo. abbaa abboo In boy. abbaa abboo family taaptaan godha bilisti murkii godha maa waliin gargaara Hojit. Biska barsa. maal jette abbaa abboo keenya ilmi shan family speech challenge bana adeeroo keenya namni biraa nama Another game is coming. nama biraa nama sadi Original. family nama biraa nama sadi Yes, original is coming. Next game. Yes. challenge bana nama biraa nama sadi family speech challenge bana Bojit. family speech Ababo na challenge bitita buwagit. family speech challenge bana Mike. nama biraa nama takka ebi thank you kaalicha dudachana This is Quraysh family. nama biraa nama takka family Ababo takatida guys. Yes, man is coming. family nama biraa nama takka Next game is original is family coming. nama biraa nama takka wallahi mun sanarro yaaba kaina speech challenge banu hada bamu kaalicha faanaddo si faanantin tolinisa Oh, kasi. Isin mamo juara fana nama ek. Man is man. This is lencha fitin tukan. Lencha egen tuk la lencha egen fitin kaban. Fitin tukan. Ni bokis. Wagagag sijja. Kana josam de chere sarrafa kas. This is 001. Lui ne mere wanti guddate bishaan garbuutiin saniif sanu mala ali jaanati akkuma salla ali Ate o talba fi sukaran guddat. Masasa dan talba fi sukaran. Tajarki jala khani guddat. An wani guddan guddat kuda. Fado khallo ne jala afani. 001. What is it? bakkuma sani ma jabas Kamaje. moyetu matetu moyel kuma siga moja Mawgitin teman. Hey, Adil is coming. What is people? Khajir wala gaga. Imbadin. okay bye Yasmin Parentu, my sister. Thank you. Nice to meet you. Man is thank you.